Onni waloo haala raasaaf itti fayyadamu irratti to'annoo hordofii akka taasisuuf hundeeffame hanqinootaa fi ciminoota turan irratti raawwii baay'ee tokko dhiyeessuun kallattii gara fuula duraa irratti qaamota dhimmi ilaallatu waliin mari'ateera. Haala raasiif itti fayyadamu irratti tarkaanfii mootummaa fudhatee wani jajjabeeffamuu qaban jiraatanullee ammallee dhimmoonni xiyyeeffannoo addaa barbaadan jiraatu abbootiin qabeenyaa fi hunni waloo kuniwwan himaniiru. ንግድም ከሌሎችም ግብረ ኃይሉ 4 5 6 7 ሰዓት ላይ ወጥቶ ያየው ሰው ይመሰክራል። qaamonni nageenyaa biiroon daldalaa fi humni waloo hanga halkan sa'aatii 6 fi isaa olitti amaatii guddaa kaffalaa jiraachuu hawaasni ragaa bahaa jira. Keessumaa hordofii fi to'annoo qaamolee nageenyaa anis sirriitti beeka. Haa ta'uutii ammas waan barbaannu hojjenneerraa kan jedhu ilaaluu qabna. Qaamonni kunneen walabaa kan jedhus dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. ለዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለየራሳቸው የሚጽፏቸው ደብዳቤዎች አሉ። ቅድሚያ ይሰጠን በማለት ማለት ነው። Manneen hojii mootummaa tokko xalayaa ofuma isaaniitii barreessanii dursanuuf kennaa kanneen jedhan jiru. Yoo hubachiiftes hin fudhatani. Itiyoo Teleekoomii fi humni ibsaa dhaabbilee tajaajila uummataa kennan isaan ijoodha. Uffataa fi barreeffamoota dhaabbilee kanneen maxxanfachuun waraqaa eenyummaa dhaabbatichaa osoo hin qabatiin kanneen nu dhiphisan jiru. Haala kanaan rakkachuurraa dhaabbilee murteessoo ta'an lakkoofsa gabatee osoo nuuf kennanii baay'ee mijataadha. መንግስት ነው አምቡላንስ ነው ኤክስፖርት ጫነ ነው ዋትኤቨር ማዲያ ወይም እዛ ያለው ግብረ ኃይል ለይቶ የሚሰራበት እንትን አይደለም። tokko dhufe ani qaama mootummaati jedha kan biraa ambulaansii fi konkolaataa dhaabbata alergii qabatee dhufa hundu barreeffama ofirraa qabu barreeffamni hagam dhugaadhaa kan jedhu gargar baafnee keessummeessuuf rakkataa jirra doorsisni gama kanaan jiru hammaataa waan jiruuf dhaabbileen adda baafaman kanneeniif osoo buufatni boba'aa addatti baafamee fi gaariidhaan jedha. Hooggantuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habibaa Siraaj Finfinnee qofatti namoonni qajeelfama raasaaf itti fayyadamu boba'aa mootummaan keecaasan 256 irratti tarkaanfiin fudhatamuun boba'aan liitira 59 olii fi beenzin liitiriin 7,000 seeraan ala adda barfamuuf ture to'annoo jala ooluun mootummaaf galii ta'uu himaniiru. አመራሮች አሉበት የጸጥታ ኃይሎች አሉ የመንግስት ሰራተኞች አሉ akka magaalaa Finfinneetti ji'a tokko qofaa keessatti namoonni daddabarsa boba'aa seeraan alaan shakkaman kan hojjettoonni mootummaa qaamonni nageenyaa hojjettoonni buufataalee boba'aa akkasumas dargaggoota hiriira seeraan alaa isiniif kennina jechuun konkolaachistoota waliigaluun raawwatan walumaa galatti namoonni 256 to'annoo seeraa jala oolfamuun tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Gama biraatiin boba'aan seeraan ala daddabarfamuuf ture litirri 59 fi 52 beenzilli litirri 7,300 to'atamuun birrii miliyoona 600 ol mootummaaf galii ta'eera. Sagantaa kana dursaa akka turan kantiibaa itti aanaa hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxarar Abbaay beekamtii humna walooti ala xalayaan buufataalee boba'aa fi barreeffama kamiyyuu fudhatama akka hin qabneemuun tarkaanfiin buufataalee boba'aa ta'ee namoota yakkoota kaniiwwan hojjetan irratti fudhatamu cimeetti fufaa jedhan. ትስስር ከተፈጠረላቸው ውጭ የሚመጣ ደብዳቤ ተቀባይነት የለውም። ከተቀበላችሁ ተጠያቂ ናችሁ። beekamtii humna walootiin ala xalayaan dhufu kamiyyuu fudhataman qabu yoo fudhattan kan itti gaafatamu abbootii qabeenyaa buufataalee boba'aati uwwisa sobaa qabatanii kanneen dhufan beekamtii biiroo daldalaa yookaan humna waloon ala qaama mootummaati anangawa olaanaadhaa xalayaa jedhu qabatanii kanneen dhufan hin keessummeessina kun rakkoo boba'aa addunyaa mudate beekuu dhabuurraa kan madde ta'uu danda'a yookaan faayidaa dhuunfaaf oolfachuuf barbaadu waan ta'uuf kun guutumatti fudhataman qabu. qajeelfamni kana dura haala raasaaf itti fayyadamu irratti baay'ee ture haga xumura ji'a kanaa qofa tura kan jedhamu obbo Jaanxarar bulchiinsa magaalichaa rakkoolee kaafaman fuula duratti akka furamuuf hojjetu himaniiru. ሀሳቡን አፕሪሼት እናደርጋለን። ነገር ግን ዴዲኬት ስናደርግ እናንተም ልትቀበሉን አደራ ማለት እንፈልጋለን። yaadotaa fi gaaffii ka'anii fudhanna garuu qajeelfama ba'u akka kabajan imaanaa isiniin jechuu barbaada. Guyyoota 5 fi 6 caalle booda haaromsi ni gaggeeffama. Komii har'a isin kaastan carraa kanaan akka deebii argatan ni taasifama. Rakkooleen turan irra deebiin akka hin mudanneef qajeelfamicha kabajuun baay'ee barbaachisaadha.